Waaqayyoo bakka isin jirtan hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuu nagaa irraa afaan qabanii nagaa naa kennee haa ulfaatuun jedha. Koomentii kana si qofa utuu hin taane ijoollee nama sagalii oltu keenyaa barreessee jira waa'ee uffannaa harkaan miiccadhu wayyaa kan keetii harkaan miiccadhu naan jettee kan jettan kana waa'ee isheen isin hin deeggarre isin biraan dhaabanne immoo waan naan fayyaadha baqa. Fayyaa qabaattanii naan kanuma hojjetattan keessaa godhadhaa jedhee viidiyoolee isin hojjedheera. Wanti ani arras taanaan booris taanaan isinitti manaa galee ammananii beekurraa jechaadha obsu. Ijoollee hojii isin hojjettan daangaa qaba. Waggaa lama xumurtanii naan dirqaman qabdan. Hanga waggaa lama waaqayyo akkoo gaafa waa sitti kennu amma humna keenya laa sitti hin kennu. Waanumati dandeessu waanumati gochuu dandeessu madaalee sitti kenna waaqayyoon keenya beekaadha bara. Waan waaqayyoo isinitti kenne mana waaqayyoo isinitti kenne hanga kontoraataa keessan fixxanitti mataa keessan gadi qabaa ameen jedha fudhadhaa waan hundumaa jechaadha danda'a. Sababiin isaa maalidha? Yoo gadi jette malee waliin jettu salphatte malee ulfaachuun hin jiru. Jireenyi akka salphaatti bira geesse milkooftu hin jiru. Namni akka salphaatti milkaa'u yoo jiraate warra xonqolaa warra karaa asmaatiidhaan birrii saammatan qofadha. Isaan immoo dhuma isaanii gadi jireenyi har'ati itti dafqite rakkattee fiddu kun eebba sii ta'a borillee jechaadha. Yoo har'a rakkina isaa har'a mana kana kee waan isinitti dhufu mee gadi jedhaa baadhaa hojjetadhaa waan biyyaa baataniif beekaati jechaadha. Injira rakkoo chaalenjii hedduu jira biyya namaa kana keessa rakkoo baay'eedha kan namarra gahu jechaadha. Kunillee rakkoo salphaadha. Waaqayyo fayyaaf nagaa isin ilaannaan kun isin hin dinqin. Sababiinoo maal jetta guyyaa tokko beektaa yoo har'a gadi jette ayii biyya laa yeroo hin deemellee haati ormaa kana na goote rakkoo akkanaa dabarsee siqaa akkanaa dabarsee har'a garuu yaa waaqayyoon har'a dabarsite nama akkasii na goote ettee yerooti waaqayyoon galateeffattu jira yoo har'a mataa kee gadi qabattee hojjettee jechaadha. Sababiin isaa kaleessa gaafa biyya turre hundi keenya jechaadha. Fakkeenyaaf ijoolleen baadiyyaatti dhalatanii guddatan uffannaa harkumaan miiccataa guddatan. Anillee mucaa katamaatti dhalattee guddatteedha. Garuu ani jechaadha wayyaa harkaan miicee guddadhe maashinii mana keenyatti hin argine. Ani mucaa hiyyeessaadha jechaadha. Maaliif ol kijibna? Maal rakkina qaban? Ani koofii kiyyarraa fakkeenya namaa ta'uu malee duwwaa irratti of hin akkaabbatu. Har'a garuu ani hiyyeettii miti. Eerumee gaala dhaabbadhillee harkumaan iniitu miicuu biyya rabaa dhufeen jechaadha. Har'a garuu mana kootti galee harkaan hin miicu wayyaani jechaadha. Maashinii isuma ramni ittiin miicitu kanaan hin galee miiccadha. Maaliif hojjetaan jira? Rakkoo baadhee gadi jedhee cabee jechaadha. Yoo har'a cabdee ati borboontuudha. Miila kee walirra naqattee zanaafataa jettee isarraa rakkatte kanaaf immoo itti galateeffatta waaqayyoon. Galee wantoota hin kaleessa dheengadde Itoophiyaatti godhaa ture har'a galee hin godhu jijjiirama addaadhaan hin galanii jechaadha. Humna waaqayyoon gargaarsa waaqayyooti. Abbaan koo akka kana naa godhummoo abdii guddaan irraa qaba. Sababiin har'a rakkoo baay'ee danda'ee gadi jedheetan. Bifa keenya sirraa isaa namni nu ilaalu miti jechaadha kan nuun gadi jennee rakkoo nuun gidiraa nuun gadi jennee rakkannee baannee jiraataa. Kan kanaan ala waaqayyo nu gargaara, waaqayyo isin gargaara, obsaa danda'a. Ashamaa harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa gootuun qaba galata waaqayyoo. Isinis akka nagaa naa taatan abdii waaqayyo irraa qaba isiniin jecha. Egaa hordoftoota koomoo warra viidiyoo takka walitti deebinee jirra hanga dhumaatti waliin ta'an affeerraa gooti. Egaa akkuma viidiyoo dura argitan obboleettiin keenya gorsa nuuf laatteerti. Anis irratti immoo gorsa bareedduu isinii dabala jedheetiin dhufe jechuudha. Egaa asumaan warroonni immoo mana kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaaniin maamila keenya ta'a nu jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa hordoftoota koo micayyoo takkatu maal jedhee gaafate manda ergan dhufeen ji'a shan keessatti madaamiin koo mana lama na hojjisiisti isaayyuu uffata kee maashiniitti miiccinii harkaan miiccadhu naan jetteerti. Akkuma obboleettiin keenya jettuyyuu waanuma hundumaayyuu obboleewwan kiyya jechuudha. Cannaqamtanis dhiphattanis obsinee keessa darbuu qabna malee amma ishiin mana lama hojjisiisuu dirqama hin qabdu ofirraa falmachuu hin dandeechi kan mana lamaa san jechuudha. Maaliif sarraatanyaan mana lama hin hojjettu marma tokkoof qaxaramtee yoo minaalbaata warri sun mana lama qabaatan malee yookiin immoo yoo jimaata akkas waan akkas dhaqxee qulqulleessu ta'e dirqama qabdi. Kanaaf inni maal jechuu barbaade tanani wanta isheen jettee uffataminaamina miiccaasanii rakkoon qabu obboleettii koo yoo harkaanis miiccattee wanta tokko rakkoon qabu. Nutis duras harkumaan miiccannee dhufne wanta asuma biyya ormaa dhufne akkam kassaaraadhaan miiccanne akkam maashiinaan miiccanne jenna malee
harkumaan miiccamaa turre jechuudha. Dhugaa isiniin jedha obboloota koo ofii kootirraa isinitti maal. Ani jechuun uffata maashiniidhaan miiccame kana baay'een jaaladhu dhugaa dubbachuuf ani. Dhugaa kan akka shaashii kanneen fa'a kafana baqa aaddisiidha jedhee ofii kiyyaa kafana uffadhu mana kana keessa kan mana keessa yoo ta'e malee ani uffata kiyyaa maashiniidhaan hin miiccu. Abada nama uffata aaddisii uffadhee bakka biraa oolee galee maashiniidhaan hin miiccu isiniin jedha. Dhugaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif harkaan hin miicca? Maaliif maashiniin kafana isin jalaa balleessa osuma ta'eeyyuu jechuudha. Kafana aaddisiidhaaf maashiniin hin ta'u jechuudha. Kafana aaddisootamee namoonni mee kafana aaddisii kan akka shishinoota aaddisii wantootuma aaddisii jechuudha. Halluu si jalaa balleessa bakka akka haati gizee harkaan miiccituu sanii miti jechuudha. Si jalaa bakka wal makalleedha. Gaarii miti jechuudha. Kan harkaan miiccitu san turre sii bareedadha. Keessattuu kafana wannaadha jechuudha. Kafana aaddisiita harkaan miiccachuu yaadaa isiniin jedha. Kan mana keessallee yoo kan mana keessa uffattanii deemu maashinii miiccattan. Yeroo maashinii manatti bitattanii jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf madaamin koo amma kafana aaddisii isheen illee miiccitu harkaan. Ani illee hin jaaladhu dhuguma durumaayyuu hin jaaladhu kafana maaliif waan balleessuuf nama jalaa balleessa. Cimirmiti godheet bakka si jalaa balleessa akka malee godhee jechuudha. Kanaaf madaamin kiyya illee harkaan miiccatti kafana aaddisii ofuma isheetiif harkaan miiccatti kan aaddisiitu jechuudha madaamin aaddisiitu jechuudha. Inna kaawwan bichaa kan mana keessa uffattu kan jalaan uffatan kanneen kan akkasii malee kafana aaddisii hojiidhaan hin deemtu harka isheetiin miiccatti jechuudha. Wannaallee harkaan miicciti. Aba'aa gurraachallee harkaan miiccatte jechuudha. Hunda isaa harkaan miicciti jechuudha. Maaliif akkas gootaan jedhaan garuu nan beekaanatu duraan nan beeka. Na jalaa bada kafanneetti edaa arabboonni illee hin beetti ana qofaa miti jedheetuman oshuma jedhe jechuudha. Duraanii jechuudha. Gizuma akkuma aaddisii dhufte saniini yeroo kassaaraan bitanne kan nutti miiccannutti naafi goggosinaan jettee natti kennite jechuudha. Maaliif harkaan miiccita kassaaraan jiraannaan ani aaddisii kafana aaddisii hin miiccu kafana kaawwan immoo naa miiccinaan jettee natti kennatte jechuudha. Kanaaf immoo kafanoota rakkoo hin qabu lubbuuyii gaafa ofii keetii miicciteeyyuu kafanni kan harkaan miiccintu caalayyuu jechuudha. Si jammar immoo kafana waa baay'ee kam ta'ee keenya oduma harkaanuu miiccadhu jedhanii miiccisin jedhanii kassaarattu harkaan miiccachuu dandeessa kafana kee kafana gamiiti. Silaa kun guyyaa takka takkaan qayyartaa takka keessanii har'oo takka qayyarattee borus takka qayyartaa shiicaf godhattee gisuma shaaworii galtee baatu san miiccitee galtee baatee cafattaa wanni biraa maaltu kanaan madaamidha walitti nama buuse dhugaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo wanta akkanaa kanneen fa'aa obsaa isiniin jedha. Kanaaf jettanii walitti hin bu'inaa isiniin jechuu barbaadaan illee akkuma obboleettiin jette maaliif obsuutu barbaachisaadha. Akkuma obboleettiin keenya jetteeyyuu namni yoo obsa qabaate waan guddaatti bahuu danda'a. Borus immoo hojii gaarii argachuu danda'a. Iddoo gaarii gahuu dandeessa. Yoo har'a hin obsine ta'e immoo ati iddoo gaarii gahuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf obsa nama barbaachisa biyya ormaayii. Manni yoo gaarii illee ta'uu baatee badaa ta'e immoo oggaa lamaan kee akka taatee fixatte kara biyyaa galtee biyya biraa deemudha. Malee akkana nagooti madaamna akka nagooti jenne baqa olitaalletuma galuun qabnu maaliif jireenyi obsa barbaachiste biyya ormaa keessatti jiraachuudhaaf biyya ormaa keessa jiraachuuf obsa nu barbaachisa. Obsa guddaa nu barbaachisa jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota kooyi kana isiniin jedha gorsi kiyyaa isuma kanaadha kan obboleettii keenya irratti dabalee jechuudhaan illee hangan ofii kiyyaa beekutti kanaaf obsa isin barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya narraa fudhachuu hin dandeechan obsa yoo isiniin jedhuyyuu anumti tunu waa hedduun obse jechuudha. Waa hedduu akka haadha manaa ka'ee kophaa kiyya daa'ima guddisaa waa hedduu keessa darbe jechuudha. Kanaaf wanti hunduyyuu obsa barbaachisaa. Yoo obsa hin obsine immoo ati wayitti bahuu hin dandeessu jechuudha. Boruu fi wayittan baajettee yaaddu jechuudha yoo obsa hin qabaanne jechuudha. Kanaaf jireenyi obsa nama barbaachistii isiniin jechuu barbaada. Kanaaf obsaayii isiniin jedha obboloota kooshi. Obsanii keessa darbate. Biyya ormaa nama obsetu fi nama mataa gad jedhetu keessallee bulaa wayillee godhataa jechuudha. Annaa malee nama aarsanii miti. Kanaaf warroonni ijoolleen akkas jettanii ijoolleen keessattuu aaddisii dhuftanii waan akkanaa kan jettan nuti meeqa obsine ijoollee koo. Meeqa obsine kan birrii keetii waa hundumaa bitadhu siin jedhu hedduutu jira. Kasii bitullee hin jira. Manni gaarii fi badaatu jira siin jennee jirra. An akka kiyyatti mana gaarii badaallee argee jira jechuudha. Maaliif
Manni tokko kan waasii bitu jira. Manni tokko sirumaa kanuma waanuma ati uffattu kan salbaaduma ati uffattu kanaa kan sin jaalanne jira jechuudha. Kan ofii keetii bitattee yoo uffattee afoo deemtee of ajjeesu jechuudha. Inna kanaaf qaamumti keeyyuu qaama kee kana ilaalanii naafti jarattiin jechuudha. Dhugaa isin jira qaama kee kana carrashaa qaama keenya kana ilaalanii naafu jechuudha. Amma kanaaf waa hundumaayyuu nuti obsa nu barbaachisaa yoo bitadhaalleedhaan qarshii keenya bitanne jiraachuudha malabbaasa nuti hojjetee fidaa nuti hojjetee fidaa inni hojjetee nuuf finne jechuudha. Innaa kanaafuu wanti hundu obsa sin barbaachisa siniin jedha obboloota kooyi kanaaf obsuu qabdanii akka garaan nama godhan ta'an jedhama yeroo kanaafuu akkasii siniin jedha obboloota kooyi kana fakkaatti har'a gorsitii yaashuma kanaadha anillee kanuma obboleetti keenya irratti hin dabala jedheetinin yaadee ture jechuudha isa kanaadha siniin jedha egaa kaa hordoftoota kooyi yaa warri na hordofaa jirtanis hedduutu akkas naa galatoomaa warri immoo chaanaala kiyyaafillee immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenyallee ta'aa nutti dabalamaa isiniin jedha akkasitti har'a kunoo baay'ee tokko dadhabee ture hojii hojjedhee yeroo inni viidiyoo kana waraabuu hojii sagaleetu jalaa seeni waan ta'eefanii itti dhiisee irratti haasa'e jechuudha sagalee na jalaa seena jechuudha akkasii isiniin jedha hojii hojjedhee kun nyaata kennee xumuree tanan akkasitti kunuuna shushur jennaan kunoo mana keessa utaallaa isiniin jedha akkasitti isiniin jedha obboloota koo kanaaf obsa nama barbaachisti jireenyi bari ormaay nagaataa fayyaataa isiniin jaalladha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti baay'ee.